Tarsiimoo mootummaan hojiirra oolcheen dargaggoonni egeree biyyaa ta'an fayyadamuu carraa hojii akka ta'aniif hojiin eegalame dargaggoota danuu hojii keessa galchuu danda'eera. Godina Shawaa Lixaattis fayyadamummaa dargaggootaa mirkaneessuun imala birmadummaa dinagdee galmaan ga'uuf dargaggoonni dinagdeen akka of danda'aniif xiyyeeffannoo kennamerraa ka'uun carraa hojii gaarii argachuu dargaggoonni kan kaasan. Namni hojii barbaadata malee hojii namatti hin dhufu. Jalqaba irratti waan an danda'uu fi waan an beeku hojjechuun qaba jalqaba irratti. Ani hojii kana hojii na filate odon ta'e innat hojii kana filate yeroon hojii kana filadhusi adeemsumaan tirannaa waggoota dheeraa waggaa 7-8 yoo xiqqaate isaan asittidha kan baay'inaan hojjechaa ture. Isaan asitti adeemsuma keessa jijjiirama waggaa waggaadhaan taasiseen sadarkaa kanarra ga'e. Warri nafaana gurmaanis akkuma kanadha hojii dhabeeyyiidha gabaa kana deddeebisu. Isa kanarra hojii dadhabbii akka sulfaatu gabaa keessa taa'u kanarra immoo kun fooyyee qaba waan jennuun itti deemne irra caalas immoo inni kun fooyyee qaba firii isaa fuulduratti argaa jirra. Horiin nuti binne kunis dura gadi bu'oodha waan ta'eef fooyyee qaba waan ta'eef gara fuulduraatti haala mijataa haala gaarii argina jenneetu yaanna. Godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnoo fi Ejereetti dargaggoonni hojii eegalan kun dinagdee isaanii jijjiirurra darbuun namoota biroofis carraa hojii uumaa jiraachuu dubbataniiru. Adeemsuma keessanas ga'e horii horsiisan ture kannisa horsiisan ture. Ataber jallisii hojjechaan ture qonna qotaan ture wanna nan nu hojjennu jiru gara tokkotti tafide maleedha namaaf hojii uumeera kuni bu'aadhaanaaf lammaffaa muuxannoo namaaf ta'eera sadaffaa ijoollee kootiin itti guddisaa jira namaaf hojii uumee adeemsa keessa kuni anaaf jijjiirama yookiin immoo ga'umsa yookiin immoo isaan bu'aa argadhe jedhee itti boonu isaanii namaaf hojii uumuun koo anaaf na boonsa. Namni hojjete milkaa'a. Inni guddaan namni milkaa'aadhaan xiyyeeffannoon hojjechuudha. Namni hojjennaa waan hin milkoofneef hin qabu. Yeroo baay'ee baratamaa kan ta'e biyya keenya Oromiyaa kana keessatti tokko Itoophiyaa keessatti akka waan hojjetamanii hin jijjiiramnetti namni baay'ee yaaduu danda'a. Garuu biyya keenya keessatti yoo hojjenne kallattii baay'eedhaan hojiin hin jira milkaa'uunis hin danda'ama. Jabaatee namni tattaafatee hojjete milkaasii hin hojjetamasi. Kanaaf namoonni yeroo baay'ee gara biyya hambaa hawwurraa zimjanis immoo harka maratanii ta'anii nama tokkotti ba'aa ta'uurra hojjetanii milkaa'uun hin jira. Itti aanaan bulchaa fi itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi lafaa aanaa Noonnoo obbo Misgaanaa Hirphaasaa aanaa Noonnootti inisheetivii mootummaan baasee hojiirra oolchuun fayyadamummaa dargaggootaa mirkanaa'aa jiraachuu himaniiru. Kallattii mootummaan baaseen inisheetivii mootummaa lafa qabsiisuudhaaf kilaasteraan manoonni ni ijaaramu. Manoota kilaasteraan ijaaraman kana keessatti horii furdisuun horii naannanii akkasumas misoomni lukkuu dargaggoota gurmaa'anii oomishamaa jira jechuudha. Dubartoonnis dargaggoonnis kanarratti gurmaa'anii jiruuf jireenya isaanii fooyyessuuf hojii dhabdummaa keessaa ba'anii dhiyeessii irratti naannoo magaalaatti furuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru guddaadha jechuudha. Kanaan wal qabsiisnee ilaallu bu'aasaa dargaggoonni keenya fi dubartoonni keenya dinagdee isaanii akka guddisaniif hojii dhabdummaa keessaa ba'anii gara jiruuf jireenya isaanii fooyyessuutti akka deemaniif isaan gargaaraa jira. Akka dhiyeessiittis immoo fakkeenyaaf amma misooma lukkuu kanarra kilaastera lukkuu kanarra dargaggoonni hanqaaquu magaalaa keenyaa dhiyeessaa jiru jechuudha. Itti aantuun waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa godina Shawaa Lixaa aadde Yeenash Misgaanaa gama isaaniin godinichatti fayyadamummaa dargaggootaa mirkaneessuuf waggoottan darban liqiin birrii biiliyoona 1 fi miiliyoona 4 kennamuu eeruun bara kanas dargaggoota hojii dhabeeyyii ta'aniif liqii birrii biiliyoona 1 fi miiliyoona 5 liqeessuuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Dargaggoota 133 ol carraan hojii kan uumame yeroo ta'u maallaqa liqaa naannoo biiliyoona 1.4 bara kana kennine kan raawwanne ta'uu isaati jechuudha. Bara 2019 karoora keenya addatti daballee biiliyoona 1.5 dargaggoota hojii dhabeeyyiidhaaf liqaa hin dhiyeessina jennee karoorfannee kan irratti hojjechaa jiru ta'uu isaati. Kana fayyadamoo taasisuuf sheedii 218 ol akka kennamuuf ta'eera. Kilaastera inisheetiviin mootummaan kilaaster godhee hojiiwwan kanaan dura kaase qonnaan tajaajila adda addaatiin akka irratti hojjetaniif kilaastera naannoo 140 lafa heektaara 5,000 ol akka kennamuuf ta'eera jechuudha. Dargaggoota naannoo 133 oliif carraa hojii kan uumne ta'uusaa kaasuun barbaada.